Karra eegaan Keep Verdee Vozinhaan kilaba Chiilii Kooloo Kooloo jedhamuuf mallatteesse. Karra eegaan Keep Verdee waancaa addunyaa irratti ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisuun jaallattoota kubbaa miilaa rifachiise kilaba Chiilii Kooloo Kooloo jedhamuuf mallatteesse. Vozinhaan kilaba Chiilii kanaaf kontiraata ji'a ja'a mallatteesse. Akka seera Federeeshinii Kubbaa Miilaa Chiiliitti taphattoonni hidhannoo yookaan tiishertii isaanii irratti maqaa isaanii sirrii fi guutuu fayyadamuu qabu. Vozinhaan maqaa isaa guutuun Joosee Evooraa Diyaas jedhama. Garuu maqaa Vozinhaa jedhamuun waan beekamuuf isaaf qofa addatti akka eeyyamamuu qabu Federeeshinichi hime. Umrii koo guutuu maqaan ittiin beekamuudha. Keep Verdee keessatti hiikaa fi seenaa guddaa qaba. Osoo akkoon koo lubbuun jiraatee maqaan koo yeroo addunyaatti beekamu kana baay'ee boonti ture jedha. Vozinhaan yoomii fi akkamiin jalqaba beekame? Taphni Keep Verdee fi Ispeen akkuma xumurameen ija addunyaa karra eegaa Keep Verdee irra ture. Biyyi xiqqoo uummata 500,000 qabdu kun shaampiyoonaa Awurooppaa kan ta'e Ispeen waliin qixa ba'uun isaaniif akka waancaa injifachuuti. Karra eegaan Keep Verdee Vozinhaa jedhamu kubbaa kallattii isaa eeggatee karra isaatti rukutame hedduu keessaa 7 oolcheera. Umriin isaa waggaa 40. Kilaba Poorchugaal diviiziyoonaa lammaffaa keessa taphatu Keevis jedhamu keessa taphata. Gatiin inni gabaa jijjiiraa taphattoota irratti qabu $40,000 caalu ture. Taphni osoo hin jalqabiin Instaagiraamii isaa irratti hordoftoota 50,000 qaba ture. Lammiilee biyyattii fi deeggartoota kilaba isaa yoo ta'e malee addunyaan isa hin beektu ture. Akkuma Ispeen waliin duwwaa duwwaan xumuraniin imimmaan qabachuu kan hin dandeenye Vozinhaan Instaagiraam isaa irratti amma hordoftoota miiliyoona 4 ol qaba. Sa'aatii tokko keessatti miiliyoona darbe. Ispeen goolii hedduu irratti lakkoofsi jedhamee osoo eegamu goolii tokkollee lakkoofsuu hin dandeenye. Kubbaa haga kana karra eegaan oolchee erga bara 1966 yeroo jalqabaaf Vozinhaa qofa akka ta'e ragaaleen agarsiisu. Ergasii garuu karra eegaan Saawud Arabiyaa kubbaa 10 Uraagaay jalaa deebisee seenaa hojjete malee. Garuu karra eegaa Keep Verdee maaltu akkas boosise? Gammachuu moo gadda biraa duubaa qaba? Ana kan na guddise akaakayyoo fi akkoo kooti. Har'a garuu isaan as hin jiran. Akka carraa ta'e dhiyeenya kana du'aan boqotan. Isaan anaaf waan hunda kooti. Kan biraa kan na boosise ammoo osoo haati koo as jiraattee jedhee yaadeeni. Sababa viizaatiin as dhufuu hin dandeenye. Viizaa argachuuf birrii kaffalamu argachuu hin dandeenye. Yeroodhaan kana xumurachuu waan dadhabneef asitti hin argamne. Osoo as jiraattee silaa akkam natti tola jedhe. Akkuma taphni xumurameen taphattoonni Keep Verdee walitti fiiguun uttaalanii shubbisanii gammachuu isaanii ibsatan. Ispeen waliin qixa ba'uun ga'umsa nama dhuunfaa qofa hin gaafatu. Akka gareetti hojii isaan ittisa irratti hojjetan ajaa'iba. Isa qofa osoo hin taane yeroo haga kanaa ittisanii taphatan balleessaa tokko qofa hojjetan. Gareen naamusa akkasii agarsiise waggoota dheeraa keessatti argamee hin beeku. Deeggartoota isaanii qofa osoo hin taane jaallattoonni kubbaa miilaa garee lameenuun deeggarree qabxii fi cimina Keep Verdeen agarsiisan kana jaallatanii gammadaniiruu fi Vozinhaan meeshaan keenya guddaan tokko tokkummaa keenya jedhee taphataa har'a dhufes ta'ee kan waggaa 10-15 as tures yoo ta'e akkatti wal kabajnuu fi tokkummaan keenya adda. Namoonni kaan yeroo jalqabaaf waan hirmaannuuf waancaa addunyaa kana irratti argamnee taphannee gammachuudhaan qe'eetti deebi'uuf akka dhufnetti nu ilaalu. Dhugaadha. Yeroo jalqabaaf ta'us garuu kanas jirruuf biyya keenyaaf dorgomuu fi haga dhumaatti falmachuufidha jedhee abjuu ijoollummaa koo ture. Vozinhaaf waancaa addunyaa irratti argamuun abjuu ijoollummaati. Maqaan isaa guutuun Joosimar Diyaas jedhama. Ijoollummaa irraa jalqabee garuu yoom akka waancaa addunyaa irratti hirmaaddu abjataa ture. Amma umriin isaa waggaa 40. Umrii isaa waggaa 40 fi guyyaa 12 karra eegaa umrii guddaan waancaa addunyaa kana irratti hirmaate ta'e. Dhugumatti taphataan umrii guddaan waancaa addunyaa irratti hiriiruun riikardii qabu karra eegaa Masrii El Hadarii ture. Inni bara 2018 yeroo waancaa addunyaa Raashiyaan qopheessite irratti taphate umriin isaa waggaa 45 ture. Kubbaa miilaa profeeshinaalaa ta'e taphachuu kanan jalqabe yeroo umriin koo waggaa 25 ga'u ture. Nama akka koof baay'ee barfateera jedhe Vozinhaan. Garee biyyaalessaa keessaa ba'uuf yaadaan ture. Garuu abjuu kana milkeessa jedhameen itti fufe. Keep Verdeen kiiloomeetira 600 qarqara lixa Afrikaa irraa fagaattee odola argamtuudha. Carraa tapha kubbaa miilaa xiqqaatu jira. Vozinhaan bu'aa bahii hedduu keessa darbuun ganda Mindeeloo jedhamtutti dhalate amma addunyaan isa barte. Odola keenya keessa karra eegaan na caalu hin jiru ture. Akka gaariitti taphadheeyyuu kilabni na bituuf gaafatu hin jiru. Sababni isaa immoo hojjaa koo ilaalanii na hin fedhan jedhe. Kilaba argachuuf Poorchugaal deeme. Achii Isloovakiyaa, Moldoovaa fi Angoolaa fa'aa keessa taphateera. Amma kilaba Poorchugaal Kaavees jedhamtu keessa taphata. Maqaan isaa seenaa addaa qaba. Abbaan isaa Valdaanoo jedhee isa waama ture. Maqaa taphataa beekamaa duraanii Arjentiinaa fi Real Madrid Joorjee Valdaanoo ture. Garuu mootummaan Keep Verdee ni didan. Kanarraa kan ka'e maqaa taphataa Biraaziil bara 1986 waancaa addunyaa irratti haalaan beekame Joosimar jedhamuun isa moggaase. Vozinhaan amma ofumaa isaaf seenaa hojjechuun addunyaa irratti maqaa isaa beeksise. Oduun ispoortii keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kanaan gammaatti subscribe yoongoon subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Waa'ee taphataa kanallee yaada keessan koomentii keessatti barreessa. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.